Yooyyaa shamarkafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kanneen idil addunyaa irratti argamtanii fi tamsaasa kallattii MW Media hordoftan bakka jirtanitti. Yooyyaa shamarkafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kanneen idil addunyaa irratti argamtanii fi tamsaasa kallattii MW Media hordoftan bakka jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jenna. Oduulee galgala kanaa gamanaa gamasii walitti fuunee isin dhageessifnaa. Oduu kana wajjin ani keekeedha. Afrikaa kibbaa biyya Neelsan Maandeellaa magaalaa Keeptaawun irraa jalqaba irratti matoota oduu. Dargaggoon Oromoo magaalaalee garaagaraa keessaa dallaalaan butamanii Liibiyaatti darbatamanii dararaa cimaa keessa jiraachuu dubbatamaa jira. Humnoonni Amaaraa lola naannoo Amaaraa keessatti mootummaa Bilisiginnaa waliin taasisaa turan gara Oromiyaatti babal'isuuf hokkara bal'aa kaasuuf akeeka akka qaban sagaleen miliqxee baate ni himti jedha OMN. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Kibxata dabre keessatti godina Wallagga Lixaa aanaa Mansiboo keessatti adeemsisaa ture injifannoon xumuruu ibsee jira. Kunniin matoota oduuti gara bal'inaatti isin deebisna. Dargaggoonni Oromoo magaalaalee garaagaraa keessaa dallaalaan butamanii Liibiyaatti darbatamanii dararaa keessa jiraachuu himamaa jira. Dargaggoon Oldaan El magaalaa Shaashamannee irraa dallaalaan butamee Liibiyaatti darbatamuu erga eeree booda ilmaan qotee bultootaa gowwoomfamanii biyyaa baafamuun Liibiyaa keessatti birrii 500,000 ol gaafatamanii ofii fi maatii isaaniillee akka rakkisaa jiran himaa ture jedhu. Akka dargaggoon Oldaan El jedhutti dallaalaan kun yeroo muraasa keessatti Awurooppaa baatanii jireenya gaarii jiraattu jechuun nama gowwoomsaa ture jedhu. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman Liibiyaa mana hidhaa keessa Komishmiseet jedhamu keessatti darbatamanii akka dararaa keessa jiran namni OMN dubbise tokko ni hima. Kana malees namoonni hedduun mana hidhaatiin alatti dallaalonni mana kuusaa walitti qabanii birrii buusaa jechuun bishaan ho'aa nutti naqanii nu reebaa jiru jedhu. Dallaalonni harkaa fi miila walitti nu hidhanii bishaan nama irratti naqanii pilaastikaan tumaa viidiyoo waraabanii gara maatiitti ergaa turanii jedhu. Dargaggoonni birrii kafalanii mana kuusaa keessaa yeroo bahanis ammas poolisiin butamanii akka gara mana hidhaatti deebi'aman himamaa ture. Ji'a tokko dura dargaggoonni Oromoo lama mana kuusaa kafalanii bahanii osoo poolisii jala biyya Liibiyaa keessa miliqanii deemaa jiranii daangaa Liibiyaa irratti akka lubbuun isaanii dabarte namni OMN dubbise tokko ni hima. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti waggaa tokkoof reebichaa fi beelaan hamaan dararaa keessa turan Abdiisaa Shukrii, Kiyaar Abdallaa fi Daaneel Abdos jedhamu akka fakkeenyaatti ni kaafamu. Namni maqaan isaa Abdusalaam jedhamu ammoo iddoo dallaalli qarshii nama gaafatu sani ji'a 11f dararaa hamaa keessa akka turee fi reebichaan qaamni isaa miidhaa hamaa keessa akka jiru dubbata. Kana malees ilmaan Oromoo dallaalaan gowwoomfamanii biyya Awurooppaa deemtan jedhanii gara Liibiyaatti akka dhufuu hin qabne dhaammatanii jiru jedhu. Dhaabbileen mirga namoomaa dararaa hamaa ilmaan namaa irratti biyya Liibiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan akka quba hin qabaatinii fi nu cinaa dhaabbattanii sagalee keenya nuuf dhageessisuu jechuudhaan dhaamanii jiru jedhu. Gama biraatiin ammoo humnoonni Amaaraa lola naannoo Amaaraa keessatti mootummaa Bilisiginnaa waliin taasisaa ture gara Oromiyaatti babal'isuun hokkara bal'aa kaasuuf akeeka qabaachuu sagalee miliqxee baatee ni mul'isaa jedha OMN. Lola naannoo isaanii keessatti taasisan xiqqeessuun gara Oromiyaatti socho'uu qabna jechuun marii irra turanii jedhu. Sagaleen dhoksaan osoo marii irra jiranii waraabamtee marsaa hawaasummaa irratti gadi lakkifamte akka ibsitutti Oromiyaa kallattiilee godina Wallagga Bahaa, Hurruu Guduruu Wallaggaa dabalatee Shawaa Kaabaa, Shonoo irraa haleellaa yoo eegalle akka haalli mijaatuuf dubbataa turani. Kallattiin Minjar irraan lola yoo eegalle Adaamaa seenuuf mijataa akka ta'ee fi yeroo bilbilaan walitti dubbataa turan sagaleen isaanii dhagahamee jira jedhu. Kun immoo lola jiru Oromiyaa keessatti yoo taasifne qabeenyi manca'ullee kan keenyaa miti miidhaan qabeenya irra ga'ullee nun ilaallatu jedhanii mari'ataa turanii jedhu. Dabalataan naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee yoo ilaalle haleellaan qilleensa irraan hin mijatuuf jechuudhaan dubbataa turanii jedhu. Humna naannoo Amaaraa keessaa qaban gara Oromiyaatti akka sassaabaa jiranii fi
kun immoo gareen kun naannoo Amaaraa keessaa baanee Oromiyaa keessatti loluu qabnaa jedhanii yeroo marii irra turan sagalee miliqxee baatee ni himtii jedhu. Deeggartoonni garee kanaa immoo meeshaalee waraanaa fi wantoota barbaachisuu dhiyeessuun akka deeggarsa godhaniifis dubbataa turanii jedhu. Uummanni Oromoo dammaqinaa fi of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhaamanii jiru. Gama biraattiin ammoo waraanni bilisummaa lola kibxata dabree godina Wallagga lixaa aanaa Mansiboo keessatti adeemsisaa tureen injifannoon xumuruu dubbatama. Waraana aanaa Mansiboo magaalaa Harawwee fi Waamaa Tobboroo gidduutti mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Tobboroo jedhamu gidduutti adeemsifaa turaniin woboon olaantummaan argachuu ibsee jira. Maddeen waraanaa akka ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo lola kana irratti loltoota mootummaa irraa 45 ajjeesee 57 madeessuu fi 12 booji'uu ibsee jira. Lola kana miidhaan gara waraana bilisummaa Oromootiin dhaqqabe ibsuu baatuyyuu waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa hedduu boojuu isaa ibsee jira. Ganama kana wal waraansi aanaa Baabboo Gaambilee ganda Shimii Takkee fi aanaa Qandoolaa magaalaa Liqixii keessatti adeemsifamu maddeen waraanaa himee jira. Dhimma kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti mootummaa waan jedhe hin qabu jedhan. Hawaasa jaalatamaa fi kabajamaa ilmaan Oromoo qaqqaalii kanneen idil addunyaa irratti argamtanii fi tamsaasa kallattii MW Media hordoftan oduulee kenna galgala kanaa gamanaa gamasii walitti fuune xumurree jirra. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.